Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota keenya attam jirtu nagaa keessanii kuni karaa dhugaa kutaa ja'affaadha. Torban darbee kan hin dhiyeessiniif Chicagoon ture konfiraansiin achi qaba saba keenya tajaajiluuf iddoo sana deemee waaqayyoo dinqeeroo addaa nuuf laate kanaaf dhiyeessuu hin dandeenye amma garuu kutaa ja'affaa karaa dhugaa itti fufna isa fuulduraa otoo hin jalqabiin fuulduraa faarfataa waldaa keenyaa faarfataa addisuu qana'aa faarfannaan faarfatu mee deeqaa yaraadhaaf waliin dhaggeeffannee gara sagantaa keenyaatti dabarra. Har'a mata-dureen irratti karaa dhugaa jennu kana irratti walii wajjin ilaallu waa'ee waaqayyoo karooraaf si uume waaqayyoo kaayyoo qaba waaqayyo sitti gargaaramuu barbaada waaqayyo si hojjechuu barbaada kan jedhudha. Jalqabuma waaqayyo yeroo Addaamiin uume biyyoo irraa uume ofitti fakkeessee immoo isa uume hafuura ofiisaatiin itti baafate waaqayyo yeroo kana godhe karoora mataa isaatii qaba. Hojii hundumaa lafarratti isatti laate maqaa hundumaa baasee waaqarratti lafarratti abootti kenne akka isaatti akka inni geggeessuuf. Isa booddees yoo ilaalle ijoolleen Israa'el yeroo harka garbummaa turanii harka garbummaa isaan turanii gaayoo fudhannee ilaalle gara waggaa 130 dhugaa isaa yoo ta'e waggaa 300 wayii gaarummaadhaan jiraatanii Yoosef waaqatii kaffalee erga mootii Yoosefiin beenne ka'eeti kan isaan miidhamani malee gara waggaa 890 malee isa ala biyyi Misir oolmaa guddaa oolteetiif rakkanneechiti guddatanichiti baay'atanii baay'ina isaaniitu garuu sodaachise diina baay'ina isaaniitu warra Misir irraase waan ta'eef balleessuu barbaadan yeroo dhiira ajjeesuu barbaadan erga dhiira fixanii dubartiin eessa dhaqee ruutii jedhanii mayaadanii jechuudha. Waaqayyo garuu Musee gaafa kaase kan rakkootti ta'e nama waaqayyotti gargaaramu sabuma isaa ture sabuma isaa fudhachuun sabuma isaa rakkise haa ta'u iyyuu malee saba kana yeroo geggeessu uleen inni qabatee jiru waaqayyo galaana adda ture uleen inni qabatee jiru harka isaa ol kaasuuf diina rukutaa ture. Museen irrina qaba Museen dafee aara Museen dafee gadda haa ta'u iyyuu malee waaqayyo waan isaa waan barbaadeef hir'ina isaa gadda isaa aarii isaa sana utuu hin ta'in waaqayyotti gargaaramee yeroo inni saba isaa bilisa baasee lafa yaadeen yeroo agarra. Kan biraas yaada isa booddee isa kan bakka bu'e yeroo isa bakka bu'e Iyyaasuu ilaallu barri Iyyaasuu bara amantiidhaan tarkaanfatan ture barri Musee bara dinqii ture barri Iyyaasuu immoo bara amantiin tarkaanfatan ture amantiimaan bishaan keessaa miila isaanii kaa'u waaqayyo adda kutu amantiidhaan dhaabbatanii malakata afuufu naanna'anii malakata afuufe iyyaari kun jijjiire. Waaqayyo Iyyaasuuttis waan tokko jedheen tasifuun duraadhu waa'ee Musee yaaddeen ati garuu sagalee kanarraa sasitti kenni sagalee kanarraa seera kanarraa bitaan mirgattiin jedheen seenni nuus hin buusu fiixaan boonsa sii kennaa jedheen waaqayyotti gargaarame akka gaashaa Iyyaasuun hundumayyuu hin dhaalchifne lafa baay'ee lafattan garuu waaqayyo dadhabbii sana miti laalle waaqayyo nuti gargaaramnaan Saamsoonii fudhadhaa saba saatuun isin ajjeesinaa jedhe saba tarkaan miilla hidhee dabarsee diinatti kennu yeroo baay'ee diinni keenya diina miti diinni keenya dibamuu keenya argeera. Daawit faarsaa 23 maal jedhaa diina koo fuulduratti na dibdee jedhe
firoota keenya roota keenya waandanoo keessa jiru saba keenya dibamuu keenya taalentii keenya kan hin agarre malee diinni keenya ammaa kan inni sodaatu kan inni jeeqamu kan inni irratti ka'u kan inni wanti meeqa jedhuuf immoo dibamuu keenya argee nu sodaatee kan inni akka gara malee jeeqamee nu balleessuuf nu irratti yeroo baay'ee ka'u isin nan ajjeesinaa jedhe kan filisteen salphaadhaa jedhe mangaagaa harreetiin dhibba jaalafatti naqe obboloota koo nama kanaa dadhabbii qabu. Yeroo baay'ee dadhabbii isaa gareera karaa baay'ee daldalaa bira darbuu hin danda'u wanta baay'ee jira garuu waaqayyo isa dibee yeroo itti gargaaramee waan addaa godhutu agarra. Fudhadhaa ilaalaa Geediyoon nama sodaataa Geediyoon nama baay'ee milkita barbaadu waaqayyoo fi kootiin sii wajjin ta'a ana lolaan jedhee yeroo waaqayyoo gumboo yookiin okkotee xinnoo jechuudha baatanii ibsaa keessa dhossanii 300 sana yeroo okkotee sana caccabsanii ibsaan keessaa bahu diinni isaanii miliyooniin lakkaa'aman yeroo isaan wal waraanan yeroo isaan wal fixan agarra. Baay'inni diinaa yoo nu yaranne fakkeenyaaf ofuma isaatiitti inni wal fixu godha waaqayyo yeroo nutti gargaara. Laalaa gaachuudha akkanatti lolli kan waaqayyoo ta'uusa. Daawitiin fudhadhaa laalaa agaaja 5 fudhateetu agaaja 5 Gooliyaadhaan mana garoon galagalchuu agarra. Fudhadhaa laalaa maaliif ijoolleen Israa'el Saa'ol beeksa baaseera seelii baaseera mucaasaa eenyutu fuudha Gooliyaadin ajjeese jedhee guyyaa 40 yeroo Gooliyaan achi baqachaa turan Daawit ijoolleen Daawit noon achi as bahee garuu dhagaa fudhate wayyaa mootiin tuubuse naan ta'u jedhe meeshaa waraana mootiitti kenne naan ta'u jedhe inni dhoksaatti leenca ajjeesaa tureera baawuddaa ajjeesaa tureera kan ammoo ajjeesuun diinni koo yoo guddaa ta'e guddaa isa ta'e waaqayyoo wajjin waliin qixxaatu jedhe inni ofittiin safarra jarri diina isaanii ofitti safaraniitu nuu xinnoodhaa jedhan. Ijoolleen Israa'el seera bu'uu 1338 maal jedhanii ijuma keenyatti yeroo filaallu qorophisa taanee jedhan ija diinatti immoo akkasumaa jedhan namni diinni waan barbaade yoo jedhan maaliif vaalii of godhe qorophisatti filaala waan xinnootti filaala waaqa isaa waaqa guddaadha waaqayyo lolaadha waaqayyo mo'aadha waaqayyo kootiin lola jedha maleessa Daawitiin fudhatanii yoo ilaaltan isa kanaadha kan ilaale yeroo obboleessaallee nan beeka ati of tuulaadha jedhanii ilaalan nan beeka ati of tuulaadha yeroo Saamu'eel tura boqonnaa 17 ilaaltan garaa keen beeka lola laaluu dhufte maal abbaa kee jedhe namni garaa namaan beeku akka duwwaa garaa namaa beeka malee abbaa erginaan biddeen fidee fi galaa fidee fi dhaqe malee dhaamsa abbaa fidee dhufe malee Daawit Eliyaabuu isaan rabsuuf Daawit dhaqee achi Showaabbiidhaaf hin deemne ture garuu tuun beekna tuuf tuulaadha nama akka tuun of tuula ta'e waaqayyoon fide ture nama akka garaa kooti jedhee nama garaa qulqulluu waaqayyoo garaa laala namni bakkee laala Saamu'eel faayilee dogoggoranii waaqayyoo garaa sana laale garuu namni bakkee dhaabbatee laale tuuf tuulaadha obboleessi jedhan inni garuu lola sana dhiisee dubbisan dhiisee irraa goree jedha irraa goree kaayyoon isaa Gooliyaadin ajjeesudha waan ta'eef lafaan dha'e kaayyoo isaan dogoggora yeroo baay'ee nu gidduutitu dubbii dhufutti galla dubbii mana keessaa qabu dubbii waldaa keessaa qabu dubbii biyya keessaa qabu walitti deebina diinni walitti nu deebisa. Kaayyoon keenya garuu diina sanatti dhufe loluu diina sanatti dhufe rukutuudha diina sanatti dhufe galagalchuudha waaqayyo kan inni nu kaase akka wal loluu miti akka wal cirroo miti akka wal balleessinuu miti walii wajjin taanee tokkummaan taanee isa nurratti ka'e akka qolaannuuf akka rukunnuuf akka balleessinuuf waaqayyo kanaaf nu barbaade maqaan waaqayyoo ulfaatu kanaaf ilaalaa jeroota itti gargaarame kan amma seetti kan ilaala deebi'ees immoo Yesuus Kiristoos biddeen ija 5 qurxummii ija 2 dhiira 5,000 jedha ijoolleedhaaf dubartii malee walii gala gara 20,000 yeroo inni nyaachise irraa fi gundoo godha. Maal qabdu maaltu isin hirka jiraa jedhe homtuu hin jiru Filiippoos homtuu hin jiru maaltu jira wanti tokko hin jiru Yohaannis boqonnaa 6 amantii isaanii qoree ilaaluuf jedha Yesuus Kiristoos maal jedha amantii maja sanaa fi caaltuu qabaattanii gaara kanaan buqqee galaana keessa bu'uu jette galaana keessa bu'aa jedha waaqayyo itti gammadu obboleessa koo obboleettii koo amantii keetti gammada Ibroota boqonnaa 1 amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Dadhabbii qabda. Namni dadhabbii hin qabne hin jiru. Waaqayyo ala hundumtuu yeroo kan dira qaba. Dadhabbii qaba. Karaa dadhabbii kee dhaabbatee waaqayyo sitti gargaaramuu barbaada. Barri kun kan keeti. Barri kun siif dhufe. Bara kana keessa waaqayyo siif barbaada. Dadhabbii kee sirreessee sitti gargaaramuu barbaada. Anoo nanaaraa, anoo abdiin kutadhaa, anoo kanaa horii hin qabu, maal hin qabu, sana hin qabu. Mul'ata inni sii kenne waaqayyo. Inni sitti gargaarama jedhe waaqayyo horiis qaba. Humnas qaba. Inni lolu, inni waraana, inni hundumaa gochuu danda'u. Waaqayyo itti amanne kanaa. Kanaaf obboleettii koo obboleessa koo kanan siin jedhu waa'ee hir'ina namaan ilaalin waa'ee hir'ina keenya ilaalin diina tokko qabna diinni keenya hafuura hamaadha diinni keenya nu balleessuu barbaada isa nu balleessuu barbaadu kan namni nu jibban iyyuu immoo diina nuti gargaarama diina keenya namni iyyuu diina keenya ta'a atamti diina keenya ta'a hafuura hamaatu nuti gargaarama waan ta'eedha kanaaf isa nu jibbee nu arrabsee fokkasii keenya irra nu ceessuudhaaf qabu sana diina keenya jaalladhu yeroo sagalee waaqayyoo seexana jaalladhu miti Yesuus Kiristoosis kanuma jedhama Maatewos 5 irratti
Roome kudha lama irratti immoo diina keenya ajjeesee jira. Namoota kun jibba inni irratti kaansan iyyuu jibbaa miti loliisaa miti kan numuuna fura waaqayyoo dibataan taane hafuura keessa yoo sana rukunnee kan darbuu dandeenyu nama sana xiyyeeffachuu dhiibne kaayyoo keenyatti gala keenya xiyyeeffannee waaqayyoon na waame waaqayyoon na dibee waaqayyoon itti gargaarama isa naan jalqabe naan raawwata gaafa jennudha malee kan saba keenyaa kanumaa kan warra keenyaa kanumaa kan nama keenyaa kanumaa naan immoo diinni meeshaa isaatti kennee abdeessi kutachiise kaayyoo irratti ciisan galgala kanan siin jedhu gara hir'ina kee gara yaaddoo kee gara rakkina kee ilaaltee kan saba keenya kan waldaa keenya kan biyya keenyaan jedheen waaqayyo si barbaadeera waaqayyo itti gargaaramuuf si waameera kanaaf itti fufi waaqayyo si wajjinitu dinqii hojjeta waaqayyo hojjeta malee si miti kan hojjetu waaqayyo garuu siinii sababa godhateeti cimina kee cimana itti gargaaramu Phaawulosin kan inni jedhe ayyaanni koo si gaa humni koo dadhabbii keetti raawwatama dadhabbii keetti gooftaan gargaarama jabaadhu kun dhugaa sagalee waaqayyooti raajii yoo dhaga'uu baate mul'ata yoo dhaga'uu baate kun dhugaa dubbii waaqayyooti waan ta'eef dhugaa kana qabadhu sagalee waaqayyoo kana bitaan mirgatiin jedhin waaqayyo siin jalqabe raawwata karaatti dhiisuu hin beeku gooftaan si aanaa eebbisu. Sodani nafi, nutosi kanda, siapa nama